dhaabbata kan hundeessuutti maaltu nu kakaase maalti dhaabbatam sochoosuu jira kan waldaam sochoosuu jira kana hundeessuutti nu kakaase achumaan ammoo kaka'umsuuniin maangal maanga'uuf rakkoo maangarreennaan dhaabbata dhaabne maangal maanga'uuf deemu jirra ammoo haayooni wayii tanu galmaanga'uuf deemnu maalii waan jedhu namii carraa fudhachuu feetanii fudhattanii itti fufuu hin dandeettanii jechuun inshallah. Ani maqaan kiyini Aadde Zaara Waariyoo jedhama. Kan inni irraa dhufe waldaa Mu'aayimenii ittaantuu waldaa Mu'aayimenii jechuudha. Gam diinagdeetiin dubartii keenya akkamitti utubna? Waldaa kan yoo jaarre yoo walitti dhufne dubartii keenya gam diinagdeetiin utubnee baasuu dandeenya waan jedhu irratti leenjiiwwan garaagaraa sadarkaa bulchiinsa magaalatti dubartoota keenya kan jiran leenjiiwwan gam diinagdeetiin dubartii keenya akkamitti diinagdeen ol baasnee fiduu dandeenya waan jedhu qabannee kakkaa'umsa kanaanii dubartii muslimaa diinagdeelleen of dandeettee akka isaan bahuu danda'an waan jedhu qabannee kakkaa'umsa kanaan ijaarree inni sadaffaan ammoo gama hawaasummaatiin yoo jennu gama hawaasummaa yoo jennu harki qalleeyyii gargara qabna yatiim gargara qabna dadhaba gargara qabna as keessatti dubartoota keenya iddoo tokkotti dhufne dubartii keenya osoo hin harca'iin iddoo tokkotti waan walitti guurranne ilmaan yatiima deeggaruu dandeenya dadhaba keenya deeggaruu dandeenya rakkata keenya rakkoo keessaa haga dandeenyu tokko baasuu dandeenya waan jedhu qabanneetti seennettiin kakkaa'umsa kanaanii dhaabbatichi keenya yookiin waldaa keenya ijaaruu dandeenye jirraa jechuudha. Akkasumas dubartiin tokko maatiin haadha jechuun maatiin guddisa maatiiti. Maatii sun bakki buuti daa'imman isaanii akkamitti guddisanii gama keessattuu gamdiin irratti akkamitti ijoollee isaanii guddisanii baasuu danda'an. Yoo kan cuuf qabannee itti deemnu muhaadaraa gargaraa sadarkaa zaawiyyaa irraa jalqabnee maatiiwwan haawwan affeeruun haawwan achi dhufanii yoo baratanii akkaataa guddisa daa'immanii illee isaanii qajeelfachuu danda'anii waan jedhu bu'uura godhannee ijaarrannee waldaa keenya kan akkasitti ijaaruu dandeenye kakkaa'umsa kan godhannee kaanee jechuudha. Duraan dursinee dhaabbatii yookaan miidiyaan deebanuu multiimiidiyaa sagantaa akkasii qopheessee karoora akkasii irratti qopheessee nu affeeruudhaaf galatooma jechuu barbaanna. Ani maqaan kiyya Kadir Muhammad jedhani bakki irraa dhufe yookaan waldaan bakka bu'ee dhufe waldaa tololtootaa fi misooma iqraa jedhani. Waldaan kun kaayyoon inni hundaa'eef yookaan waldaa kana akka gurmeessinuuf hundeessinuuf wanni sababa nu ta'eef inni guddaan yeroo baay'ee rakkataa yookaan harqalleessa fuula hojii jirrutti jechuun hojii mootummaa keessa jirra. Iddoo hojii jirrutti namni hedduun ka hiriiree dabtara yookaan meeshaa barnoota guuratu ilmaan muslimaa ta'uu xiinxallee arginee jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan nuummaan yoo gurmoofnee jennu wal gargaaruu hin dandeenya qaa keenya hamma ta'e furuu hin dandeenya waan jedhu irraa kaanee gurmoofnee hojjechuun barbaachisaa waan ta'e argameef kanarraa ka'uudhaan waldaa kan hundeessine kaayyoo barattoota yookaan maatiin harqalleessa tokkolleen sababa rakkoo meeshaa barnootaatiin man barumsaan ala ta'uu hin qabu kaayyoo jedhu irraa kan ka'e kaayyoo jalqaba godhannee kaanee jirra jechuudha. Achumarraa ka'uudhaan hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turre jirra. Maqaan kiyya Xoonnicha Abduu Areeroo jedhama. Kan bakka bu'ee dhufe dhaabbata deebanuu maltiimiidiyaa fi dhaabbata dhaabuuf maalti eessan kakaasee kan jedhu irratti waan jedhu qaba. Akkuma beekamu addunyaan amma keessa jirru addunyaa teknooloojiin guutamtee fi qaama hundaaf baay'ee salphoo taate sun keessa yookaan addunyaa kan keessatti miidiyaan meeshaa dhiibbaa uumaa jiran keessa isa sadarkaa dura irratti argamu. Kun ta'ee osoo jiru uummanni keenya hawaasi keenya waliigalaatti miidiyaa dhiibbaa guddaa uumaa jiru akka addunyaatti meeshaa dhiibbaa guddaa uumaa jiru kanarraa hagam tokko fayyadamaa jira waan jedhu yoo ilaallu qaayii bal'aan ni mul'ata. Odeeffannoo argachuu fi
odeeffannoo is bira jiru yookaan rakkoolee is bira jiru bal'inaan furachuu fi hanqinni bal'aa waan mul'atuu fi miidiyaan kunini furmaata ta'uu ni danda'a jennee akkasitti yaada namoota muraasaatiin dhaabbata kana dhaabuu dandeenya jirra jechuudha. Maqaan kiyya Ibrahim Jiituuti. Ani man barumsa zaawiyaa man barumsaa fi madrasaa zaawiyaa irraa dhufe. Ga'een kiyya immoo walitti qabaa koree fi hundeessitoota keessaa nam tokkodha. Barattoota Islaamaa hijaaba irraa baasuu, salaata dhowwuu, dhiibbaa adda addaa irraan gahaa turani. Rakkoo kan laallee yeroo adda addaa man barumsa adda addaa irratti deemnee falmaa dambii qajeelfama mootummaa agarsiisaa akkan jedhaa dabaan yookaan seeraa alaan waan kan raawwachuu jirtanii fedhii keessanii raawwachuu jirtanii jecha agarsiisaa warri ammoo yeroo suniif akka waan falkaa'anuu ta'anii haa ta'u dudduubatti ammoo achuma deebi'an. Rakkoon kun ammoo yeroo hundaa gaafachuun deemnee falmuun callaa furmaatiin argatu rakkoo kana nuyyummaaf fala rakkoo kanaan taanee waan jedhuun rakkoo kana akkamiin furuu dandeenyaa qorannee man barumsa hundeessuun qabeetta barataan hundinuu mirgi isaa guutuu ta'ee ka amantaa biraallee ka aadaa hordofullee ka amantaa islaamallee walqixxummaan rakkoo tokko malee ka barataan cufaanu mirgi isaa keessatti eegamu ka kaanillee mirgi isaan dhiibu ka kennallee mirgi isaa keessa kabajamu man barumsa akkasii dhaabuu mallee jenne man barumsa akkasii hundeessinee jiru. Maqaan kiyyiin Dr. Algalaa Reeroo jedhama. Waldaan an bakka irra dhufee markaz Daarussalaam magaalaa Yaballooti. Ga'een hojii yaammaa keessatti walitti qabaa horee markazichaati. Kanattaan suni osoo garaa sakiyyaatti hin dabarree dhaabbatii deebanuu maaltimeediyaa carraa akkanaa uumee waldaalee fi dhaabbata gargaraa yookaan ijaarsa gargaraa hagaltuu uummata kanaaf fayyaduuf namuu kallattii jiruun socho'aa jiru walitti fidee haayoo waloo uummata kanaa wal garsiisee muuxannoo gargaraa akka isaan walirra fudhatan goosisuu fi carraa kan uumuu isaaniitii fi maqaa rabbiitiin galateeffadha. Markazii Daarussalaam gaafa dhaabbatu kaayoon isa guddoon sochii daawwaa uummata kanaa bakkaan baasuu keessatti uummatni kun duraanuu akkuma namni beeku uummatii kun uummata yeroo hedduu gartee akkaanii islaamummaarra fagoo jiru uummata aadaan bulu kan keessatti yeroo hedduu qaamni gargaraa dhufe gartee islaamummatan isaan fahamsiisuuf shahaada isaan qabsiisuuf kallatti gargaraati gartee namni hedduun yeroo hedduu dhufe shahaadatti isaanii waama ilmaan isaanis gartee asi guuree kallatti gargaraa geessee gartee barsiisuu keessatti sochii garagaraatti yeroo dheeraadhaaf taasifamaa ture. Kanum ta'u waliin sochii godhamu keessatti hatta nummaan kuniyyuu namum gartee fakkeenyaaf islaamummaa keessa dhaatu sun ta'e namum islaamummaa kana daa'umaa sadarkaa islaamummaa islaamii gartee tolchu keessatti daa'waan itti tolfamee gara islaamummaa kanatti dhufuu danda'e. Haalum kanaan osoo jiru wanni akka dhaabbata kan nu dhaabnu nu taasise rakkoolee daaw'aa kana yeroo gaggeessan keessatti haayoo daaw'aan kun yeroo gaggeeffamu qabamu bakkaan baasuu keessatti gufuulee ta'an tokko hundirraa furuuf jennee akkasitti karoorsinee dhaabbata kan dhaabuu dandeenye. Ani maqaan kiyya Ramadaan Hussein jedhama. Kan irraa dhufee fi waldaa tolooltotaa fi misooma Lansaariiti. Ga'een hojii kiyyaas walitti qabaa waldichaati. Shabaabii islaama kun akkaataan inni gartee hojii bobba'u hojii tolooltummaan waan ta'eef shabaab kana qabannee ag danda'ametti gardiinitti fiduu danda'uu qabnaa waan jedhu akkasitti dhaabbata kan dhaabnee jechuu waldaa Lansaar. Maqaan keenya Sadriyaa Bunii jedhama. Waldaan irraa dhufe waldaa Mahbuubur Rahmaani.
Wanni walda kan dhaab nuka kaasee barattoota madrasa barachaa ture waggaa torbaan dur jalqab dirqam kenna lee ajaj rabbiiti wal gargaaruun dirqamallee waan rabbiillee nu ajaj madrasa barachaa ture sagantaa daawaa qabnachi sagantaa daawaa walii goona maaf haadholee keenyummaan as barachuu jiru tokko finne sheekota yaamne akka daawaa isaanii godhan nu goonenne haadholeen keenya dhufaa daawaa caqafachaa turan achiin boodaan maaf ziyaaraa hin deemne ziyaaraa nam tokkollee man isaanii deemne yaamne akka gar masjiida dhufan haa goonu enne man nam hedduu deemuu jalqabne yoo deemnu waan hedduu argine nam rakkatee jira ka dhukkubsatee jira man hedduu waan hedduu jira jechuudha. Achi maaf buusii jalin qabne buusii waan hin qabnu nuummaan barattoota madrasa yeroo sun birri 10 akkas birri kan walitti qabne maaf namin gargaarre waan jedhu yaad kaasne deemne torbaan waan qabnu walitti buufachaa walitti qabachaa sun qabanne ziyaaraa deemuu jalqabne jechuudha. Yoo waan sun qabanne deemnu wallahi gammachuun torbaan dhufu har qabanne deemne torbaan dhufu ijoolleen durqiyoon gammachuun nu edda baqa waan sun argaa dhufne namaaniif waan kun akka bal'atu babal'isne waan kan maynu jannee waan jedhuun ወሊም ማሪያኔቱ የመህቡብ ረህማን ጀማ እናቶች ላይ ነው የሚሰራው እናቶችም ላይ ከሁሉም ነገር የሚቀድመው ዕውቀት ነው ዕውቀት ደግሞ እናቶች ብዙ ጊዜ አግብተው ከወለዱ አላቅም በማርም አይገባኝም የሚለውን ነገር ስለሚይዙ እንደ ኑርና እንደ አልኢምራን መስጂድ እናቶችን በማነሳሳት ወደ ቂራአት አስገብተን አልহামዱሊላህ ከቃኢዳ ጀምረው እስከ 20 ጁስ የደረሱ እናቶችን አፍርተናል እንዲሁም የዳዋ ፕሮግራም በየሳምንቱ ጁማ አስር ላይ ያለን ሙሐደራ በወራ አንዴ እናዘጋጃለን በሁለተኛነት ደግሞ መመገብ ላይ ነው የምንሰራው ምገባውንም ስጋ በኪሎ ጀምረን አልহামዱሊላህ አሁን በሬ እስከ ማረድ ንያ ካገኘን እንደዛ እየሰራን ቤት ለቤት ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ላይ ሙስሊም ዚያራ እስከዚህም ነው እንዳየነው ከሆነ ሆስፒታል ላይ ዚያራ እናደርጋለን ማረሚያ ቤት ላይ አልহামዱሊላህ ዚያራ አድርገናል እና ቤት ለቤት ደግሞ ስንሄድ እንደ ቤተሰቡ ለምን ሰደቃ ብዙ ጊዜ ሰርተን ሰዎችን ስንጠራ እናት መታ ትበላለች ልጆች ቤት ውስጥ ምንም ላይኖራቸው ይችላል ያቺ እናት ደግሞ ስትበላ ውስጧ ላይ ልጆቿን እያሰበች ነው የምትበላውና እንደ ቤተሰባቸው መጠን ያደረገን ነው ምግቦችን የምናዳርሰው ሲቀጥል ደግሞ ለየቲሞችን ለተከታታይ ለ4 አመታት ኩፖን በመሸጥ አልብሰናል ከአላንሳር ጀማም ጋር በመደራጀት በዘንድሮ ኢድ አልብሰናል እንዲሁም የታመሙ ሰዎችን በህክምና እንረዳለን የቲም እናቶችን የቲም ልጆች ያዙ እናቶችን ስራ የሌላቸው ቤት ውስጥ የተቀመጡትን በመንችለው ነገር ወደ ስራ ያስገባናቸው በስራ ያስያዝናቸው እንደዛ የረዳናቸው አሉ መታከሚያቸው ቤት ውስጥ ያሉትን በጣም ብዙ ሰዎችን በማስተባበል በህክምና ላይ እንሰራለን እንዲሁም ደግሞ እህሎችን በማድረስ የሆነ ሰው ተቸግሯል ተርቧል ወይ የሆነች እናት ወልዳለች ከተባለ ደግሞ በመንችለው ነገር አስቤዛ ገዝተን እህል ገዝተን ወዲያው እንደርስላታለን አንኑልም አናድርም ማለት ነው መድረስ ባለብን ሰዓት እንደርስላቸዋለን መጋንኪ ሙራድ አብዱልአዚዝ ጀዳማ ካናን ዱፌ ዊርቱ ለኢንጂያሊፍ ትሬኒንግ ሴንተር ይራገ ዱፌ achi keessatti hojii gaggeessaa fi barsiisaa illee yaad khiyyat seenuun duratti duraan dursee dhaabbata deebanuu maltiimiidiyaa rabbi jazaa khayrii keessan isanii haa deebi'u jedha hojiin isan hojjettan kun hojii akka malee nam gammachiisu ummata islaamallee duratti akka inni tarkaanfatu waan godhu jechuudha kanaaf rabbiin hojii kanarratti ikhlaasaan gadi san haa dhaabu wanni guddaan isanii dhaabu sanii jechuun insha Allah ammallee ummata islaamaa hundinuu haaluma gaariin haaluma tokkummaan akkisan khaddamtan abdii qaba insha Allah rakkoolee madrasaa ammayyoomsuu qabnaa jechuun yeroo hedduu madrasaalee haal am jiru kanaan deemsisuu irratti rakkoo hedduutu ummata islaamaa keessan mul'ata kanaaf qoodsuun fudhannee ammayyummaa haal qabaateen haalam teknooloojii jiru kanaan wal simannee deemuu danda'uuf jecha addaan bahee training centeriin kun qophaa'ee jechuudha. Kaan ammoo sochii yookaan jijjiiram uummata islaamaa tolfamu keessatti
hedduun isaa haal teknooloojii yookaan ammayyummaa kanaan wal simatee waan deemaa jiru arguutti hin jirru du'aatiin asalaxannaa hedduun isii kompiitarii fa'a hin beektu. Addunyaa wanni inni fedhamma aayidiyaa laaptooppii barbaada. Yaadaaf laaptooppii fedha. Namni yaadaaf laaptooppii qabaatee addunyaa intarneet keessa seenaa akka fedhe yaadi isaa waan jiru daawwaa adda addaa qopheessuu danda'a. Kanaaf namni har'aa baharii yookaan wuqiyaanosii intarneetii keessa hin seenin hin jiru. Diqqaan har'i dhalatillee waan asii hin beeka. Kanaaf كما رسول صلى الله عليه وسلم بيت مدر مدني حديث الرب بكم سين تشوفين سينانا تشوني يا نمي ديمس وشوي دكاب سامتي تكنولوجيا كنا ببلات حال زوني الإسلام ما جندي شوف سين تيجي شو الدنيا قباز زورتي كناف دعاتهم قبنو شيخوت قبنو مدرجين ألف سنتري بليس زاني إن شاء الله يوريهم برني دني دفن خنافي حال كان دعاتهم جرتو تكنولوجي جر خنان سمتشي سنة ديمو دندينا وان جدون سنترين كون قباه أما اللي تكنولوجي دان دربو أمتي إسلاما أكديمو دندهو يجدوف ركولي خنرجي كايو قدته قباه يوكان أممو دنده جيجو جلقبا ديبانو ملتي ميديا والتجي أكسين أمو ساتيني باية قلت وفتشو بربادا أكسيتي كانان دور والدالين إسلاما كسكي سجر والتك أمني هادك نبسدنين بينو كانا في باية غلطوما يچوني بربادا دوبرتين هريروني دوبرتي حواسا كيسا چمو قبدي درقام چمو قبدي كاناف حواسا كيسا تمو هريرون دوبرتي كونين لا فادا هريرو دوبرتي كانا چمسو لافي درقام جارمو قبنا وانجلو نجارم نجچو هريرو حواسوما دوبرتي كيسا قبدو كان فكينا في دوبرتين حواسوما كيسا قبدو كونيني gama hedduun nu gargaara jechuudha. Even uummata jiraataa dhiisiiti mootummaallee deeggarsa jechuudha hariiroo yoo cimsite dubartiin hariiroo fi hawaasa keessa yoo cimsite. Yoo ijaaramsi akkasii jiraate hawaasi wal qabaata hawaasi islaamaa. Yoo bittinnoofnee deemna immoo rakkoo waliillee wal qubi hin qabnu waliillee hubachuu hin dandeenyu waliillee deeggaruu hin dandeenyu. Hawaasi waldaan ijaarame hawaasi ijaarummaa qabu kamuu gam kamiinuun guddata. gam diinagdeellee gama hawaasummaallee gama barnootaanillee ni hawaasi ijaaruma qabu hin guddate jechuudha. Yoo bittinnoofnee deemna homaa nu duraan deeman yoo ijaaramnee deemna immoo waan hedduu fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. ስሜ ሀፍሳ በቦያ ይባላል። የመጣሁት ከማህቡብ ረህማን ጀማ ነው። የስራዬ ድርሻ ደግሞ ሚዲያ ነው እና ሙስሊም ላይ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ የምንሰራ ሙስሊም ላይ ብቻ አይደለም መቅዶኒያም ሄደን እናበላለን። መንገድ ላይ ያሉትም ችግር እምነት አይልም እምነት አንለይም አላህ በሰጠን ነገር ላይ ያገኘነውን ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል ጴንጤ ሊሆን ይችላል ሙስሊም ሊሆን ይችላል ያገኘነውን ሰው ሁላ ሄደን ፊሰቢሊላሂ ላላ ብለን እንረዳለን ወልዳን ጉርማሁን ኢጃራሙን ቡአ ማሊ ቀባ እንጀዱራ ዮካኔ ላሉ ጋፋ ጉርሞፍኑ ሁምና ቀቤን ነፊ dandeettii adda addaa waliin dhufa. Kanaafuu qabeenyi gaafa waliin dhufu umni gaafa waliin dhufu maallaqni fuula adda addaa bittinna gaafa waliin dhufu qaamota hedduu bira qabuu dandeenya jechuudha. So as keessatti maaltu jira gaafa gurmahan namoota yaada adda addaa qabanii jiran waan ta'eef yaada adda addaa dandeettiin adda addaa gurmahee hawaasa hedduu bira qabuudhaaf yookaan karoora haaraa baasanii hawaasa tajaajiluudhaaf karoora adda qophaa'ee hawaasa bal'aa bira dhaqqabuun hin danda'amaa kan jedhu kaasa. Dabalataan ammoo waldaaleen jiran yoo gurmaahanii jedhan yoo walitti dhufanii jedhan hojii bal'aa hojjechuu danda'an waan jedhu qabna. Keessumattuu sagantaawwan akkasii kunam waldaalee duraan fageenya wal beekanaa ta'uu kan maqaan qofa wal beekan akkasitti walitti dhufanii muuxannoo walirraa jijjiirachuun kun baay'ee murteessaa fi keessoo waldaatti yookaan gidduu keenyatti muuxannoo jiru wal jijjiiruu irratti even bakka biraatti waldaaleen akkaataa kanaan gurmaa'anii akka socho'uu danda'an hawaasa bal'aa deeggaruu akka danda'an kaka'umsa uuma waan ta'eef sagantaan akkasii cimeetti fufuu danda'a waan jedhu qabna. Sagantaa akkasii waan qopheessitaniifis galatooma jechuu barbaada. Maqaan keessaa hoo gammadoo kan irraa dhufe markasa Daarussalaamiiti miseensa koree suniiti. Akka amma deebanuun du'ame
yaada akkanaa kana nu maarsisu kun baay'ee barbaachisaadha. Maa jennaan namni hariiroo qabatee hanqinaaf cimina ofiillee waliin marataa yoo deeme ijaarsa guddaa argama, waan guddaa hojjetama. Kun akkuma dhaabbileen bu'aa isaanii kopha kophaa ibsan kun akka malee bu'aa barbaachisaadha. Waan nama gammachiisaati, nama hedduu amma hubannoo guddaan qabu an fakkeenyaaf lafa akkanaa kana marii kana keessa argamu ki alhamdulillah waan hedduu hubadhe dhaabbilee gargaraa maqaa isaanii gahee isaanii waa isaa hojjechuu jiran kunillee bu'aa tokko. Dhaabbileen mara kaa'uu isaaniitii fi kaka'umsi isaanii waan isaan irratti ijaarame iddoo waliin argaa jirra. Haa ta'uuti malee rakkoon guddoon dhaabbilee kana bakki isaan jiran kana dura socho'uu dhowwee akka naa mul'atetti kaayoo waloo haa qabnu osoo jiru kaayoo san akkasi beekuu walii dhabudha. Rakkoon tokkoffaan kaayoon ta'inni diina islaama kaddamuudha. Rakkoo uummata kana bira dhaabannee islaamummaa tana daawwaa islaama kana kallattii maraanuu geggeessuu kaayoon ta'in guddoon ta'u waan taateef kaayoo tana akkasii walii beekuu dhabudha. Waldaan kamuu dhaabatu namuu kamuu akka inni itti beekuu qabu namuu hojjetu isaabii kamuu namuu nafsu isaati hojjeta. Rabbumaaf jecha gaafa hojjete namuu jaza haa eegatu rabbumirraayi. Kanaafuu waan gartee keessoo keenna zanni wali baduu dhiifne waldaa dhaabat kamuu waan dandeenyu wal bira dhaabanne akka dandeenyu harka wal qabanne waldaalee keenya cimsuu qabnaa waan jedhu dhaamsasumalleeni gartee jidduu waldaalee teennaatii fi jidduu uummata keennalleetti gartee wal cimsinee wal bira dhaabannee waldaalee jiran kan cimsinee akka dandeenyu harka wal qabannee faayidaa waloo ta waliin qabnu ta gartee daawwaa islaamummaa ittiin finiinsuuf niyyanne ta gartee gargaarsa gargaara akkata gargaara gargaarree gaaf rakkata gargaaruuf rakkata gargaaruuti nafsiteen gargaaraa jirra. Maaf innaan kan nam gargaaruufi rabbi irra jazaa eeggachuuf malee rakkaticha fayyaduuf miti. Rakkatichis gaaf faayidaa bahu nuus faayidaa sun caala ta'e argan rabbi irra waan taateef akkasitti beeknee kallattii tanaanii niyya keenyallee sirreeffannee jidduu garaagarummaa ta'e hin jirtullee gartee garaagarummaa jirtu dhiphifnee. Jimaat kamuu in nyaachisna ijoollee yatiimaa ijoollee harqalleeyyii akkasuma maatiiwwan keenya haadhoowwan keenya abbootii keenya harqalleeyyii mana jiran namni isaan deeggar hin qabne kan danda'anii seerraan kaan manaa manatti nyaata dhaqqabsuudhaan akkasii isaanillee deeggaraa jirra. Akkasuma hojiin gurguddoonni hojjechaa bahe kanneen yaadnu waldaa tololtummaa fi misooma dubartoota Mahbuur Rahmaan isaa waliin ta'uudhaan waggaan keessa Ramadaan dabre ijoollee yatiimaa 60 haga 70 ta'an sagantaa iidaa irratti wayaa iidaa uffisee yaada maree bilchaataatiin gaggeeffamaa jira. Akkasuma waldaalee garaagaraa kan magaalaa keenya keessatti argaman akkasii walitti dhufnee yaada garaagaraa kennee yaada bilchaataa hawaasii keenya dhaabbilee keenya irraa fayyadama akkasii kennuun isaanii cufti nu galatooma isaaniin jedha. Ammoo hawaasii keenyallee kan sagantaa kan irraati fayyadeffachuu jirkullee waan waldaan kun isaanirraa barbaadu cinaa dhaabatanii deeggarsa barbaachisaa jirti wanta kanaatti gootan waliin akka kaanee dhaabanne sadarkaa guddaatti dhaqqabna abdii qabna. Ummiti tun inni kophaatti wanni isiin hojjechaa turte hawaasaaf akka jirtu taate aganii walitti dhuftee muuxannoo wal jijjiirratti mataan isaa bu'aa inni qabu jira. Dhaabbati yookaan waldaan yookaan markazii waggaa 7-8 dhaabbatee jiruu fi waggaa tokko as dhaabbatee jiru hojiin isaa wal bira qabanii maal fakkaatti waan jedhu abbaan achi keessatti of gamaggamuu danda'a. Istirateejiin namni ittiin deemu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Wanni kaan kuffisee kaan agamman kuffisin kan inni ittiin dabsate jiraachuu danda'a. Waan kaan ittiin kufe yookaan kufuuf ittiin sodaachuu jiru kaan akka ittiin hin kufne of eeggannoo irraa fudhachuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaanii fi ijoon wal qabatanii waliin deemuun dhugaadha namu haayoo mataa ofii in qaba. Haa taatuuti haayoo waliigala tokko taqaama kan hunda jechuudha. Haayoo waliigala tokkuma bakkum tokko dhaqqabuuf hawaasa kana jijjiiramuu wal fakkaata isaa fiduuf saayidii gargaraatiin itti dhufan malee. Haan karaa kitaabaatiin, haan karaa teekinooloojiitiin, haan karaa qarqaarsaatiin, haan karaa barumsaatiin dhufu malee haayoo waliigala tokko jechuudha. Kanaaf haayoo waliigala kan bira ga'uu fi namni man takka ijaaru hujum takka waliin hojjechaa deemu waan taateef quba wal qabaachuun wal odeeffachuun wal bira dhaabbachuun sirrii murteessa. Fakkeenyi amma obboleessi keenya Absalaam achiin haasee waan akka malee jaalatamaa ta'e hangaaf warri hojjetallee keessatti argamee jira hojii suni waan namatti tolaate jechuudha. Dhaabbileen dhibiillee yoo akkasii wal qarqaaraa deemanii hojii guddaa hojjechuu danda'an.